Daa Hakimoota Oromiyaa akkuma beektan naannoo Oromiyaa keessatti hawaasni keenya rakkoo adda addaatiin buqqa'ee iddoo adda addaatti deeggarsi kan isa barbaachisu ta'uu ni beektu. Yeroo darbees gara Wallaggaatti deeggarsa geessineerra. Har'a immoo gara Gujiitti imallee aanaa Girjaa keessatti argitanii. Akkuma argitan bosona keessa jira. Gara bosonaatti seenaa jirra. Maaliif bosona keessatti jennu akkuma miseensota keenyaaf yeroo darbee beeksifneef akkuma koreedhaaf beeksifneef hawaasni keenya kan buqqa'e bosona keessatti jiraachuu hawwanni daa'imman qorra keessatti jiraachuu asitti dhalachuu tajaajila yaalaa gahaa argachuu dhabuu isaanii isiniif ibsinee turre. Kanaaf daandii dheeraa deemnee asitti argamneerra. Miseensonni koree bulchiinsaa bulchaan aanaa namoonni hedduun nu waliin asitti karaa dheeraa deemanii dhufanii hawaasa kana nutti argisiisuuf jiru. Waliin deemnee bosona bareedaa kana keessatti hawaasni keenya akka inni itti jiraachaa jiru laallee isin biraan geenya. Fayyaa nama waliin dhiibullee hin jira jennee koota harkaan qabadhume waliin gaara dhiibne kunoo bulchaa aanaa waliin akkanatti gaara dhiibaa jirra. Ittaantuu hoggantuu waajjira fayyaati. Isaan hawaasa isaaniitiif haga danda'anitti as keessatti gargaaruuf carraaqii godhaa jiranii. Ammallee waan jiru ifatti haqa jiru nutti agarsiisaa jiranii. Waliin hojjechuuf wal deeggaruuf hawaasa kana bira dhaabbachuuf baay'ee qophiidha. Namni hawaasa kana deeggaruu barbaadan kamiyyuu garanatti yoo dhuftan isaan isin simachuuf qophii ta'uu isaanii asirra laaluu hin dandeettan. Ginda si laalu turu dannu bashannanaaf ta'a malee. Asiin seenama koo garana koota akkas koota jirtu nagaa keessanii keessummaa isinirra yaate maal jettani seennu nagaami akkami baga nagaanillee sihii akkami nagaa fayyuma nagaa akkami ijoolleen akkami nagaa fayyuma nagaa akkami meeqa bultii meeqa daa'imni eega dhalatte ji'a ga'ee irra fe'e amma harma kennite wow eessa deette mana deette moo asi bosona deette wadaadhuma kana keessa deette ilma moo intala mucaadha haarafu haaraf ijoollee meeqa qabda baay'ee mucaa bareedaa isaa deette baay'ee mucaa bareedaa shaamizii bitte itti uwwista eshi akkas goote itti uwwisa kan si haa guddatu jabaadhu manatti hin deebitan homaan ta'u akka ittiin qorrine halkanillee sirritti uffataan marii of jala kaa'i akkas guyyaa immoo baay'ee uffisuu barbaachisu. Amma harma kennaa jirtaani harma sirritti kenni gaafa inni guyyaa 42 guute isaaniif buufata fayyaa geessite talaallii kennu barbaachisa. Talaallillee hin argatta wanni martinuu hin furama. Jabdu jabina hawaasa kana bifa kanaan bosona keessatti muka keessatti da'anii kana kolfanii ijoollee isaanii guddifachuu jiranii. Meeqa keenyatu jireenya gaarii iddoo jiraannu soofaarraa odoo bulluu odoo foon nyaannu meeqa keenyatu jireenya kana abaaraa jiraata. Hawaasni kun immoo waan mudate kana dandamate haaluma jiru kana keessatti jiraachuuf yaalaa jiranii. Kuni egaa kun akkuma argitanii kunniin illee amma daasii qabaatu madaabara dhuma qaban waan tokko itti haa godhan malee ijoolleen akka argitan kana asitti rafti akka argitan iskeebisiin harka isaanii akkasitti mee asiksii waraabime gite akkanatti harki isaanii nyaattee dhibeen akka iskeebisiin cittoon akkanatti ijoollee harka isaanii nyaattee
asitti tisiisnee akkanatti ijoollee keenyatti itti deeme asuma ciisanii maatiin baatirii isaanii qabatanii lafuma kana madaabaraa hafanii fi halkanii guyyaa qorra kanarratti lafa irratti lafa qulqulluu daa'ima kanaa fi biyyoo jidduu ka jiru madaabaraa takkittii tana waan ta'eef akkanatti biyyee kanarratti biyyee quuqa kanarratti madaabaraa takkittii tana irratti rafanii akka argitan kun raasaadha. Kun madaabaraan gaaddisa guyyaa yoo ta'e malee halkan waa takka qorra kan dhoogu miti. Egaa kun jireenya ammayyaa keessatti guyyaa tokkoof lafa akkanaa irratti odoo bulame akkamitti akka ulfaataa ta'e tilmaamuun namatti hin ulfaatu. Haa ta'u malee bosona keessatti qorri baay'ee hammaataan haalli jiru keessatti guyyaa aduudhaan yoo gaaddisa keessallee ta'anillee iddoodhaa iddootti jijjiira yoo aduun itti ba'e bakka sanii ka'a. Hawaasni bifa kanaan jiraata. Egaa hawaasni bifa kanaan jiraatu nama tokko yookiin nama lamaa miti. Nu akka fakkeenyaatti haa ta'u jennee mana tokko mana lama seennee isinitti argisiisuuf yaalle malee abbaa warraa 500 ol buqqa'ee bifa kanaan iddoo adda addaatti bosona kana keessatti faca'ee kan jiraatu jira. Kan madaabaraa akkanaallee kan hin qabne baala kana caccabseetuma kaawwatee kan hawaasni keenya bulaa jiru ta'uu isaa akka argitan akka bartanii fi qaamaan asitti argamnee haqa jiru ilaaluudhaaf kan dhufne. Egaa wanni argine waan yaanne caalaa waan keessa namaa tuqu waan onnee namaa sochoosu argineerra. Deettuun muka keessatti deettee haala kanaan jiraattee kabajaa deettuun argachuu qabdu dhabdee mukarra raftee muka caccabsanirra raftee biyyoorra raftee ijoollee ofiitiin guddisaa jirti. Kana hawaasni keenya bal'aan waan kana jijjiiruuf mootummaan illee waan danda'u hunda godhee nageenyallee fide hawaasni keenya qe'ee qabeenya isaatiitti akka deebi'u gochuun baay'ee barbaachisaadha waan jedhu kaasuuf. Re'ee horsiisaa jirtanii moo isin waliin godaante? Nagaa akkami? Nagaa akkami? Fayyaa? Nagaa akkami? Bunarra dhufne kaa? Nagaa? Baga nagaan si hiikelle. Akkami? Nagaa? Fayyuma? Akkami? Mucaa boo'ee? Eessa deette mucaa kana? Achi? Mukuma kanatti? Muka jala deene. Muka jala deette? Kana warra naa kenne. Akkasi? Muka jala deette? Ijoollee meeqa qabda amma? Afur. Ilma moo intala? Muca. Mucaadha? Arfaffaa deette? Taawwan mana deette kana rabbi asitti bosona deette? Atta jirta tamma? Jabaa jirta? Gaarii jirta? Asumas horataa jirani? Mucaan harma fudhataara? Bulii meeqa ta'e amma? Ama ji'a ga'e. Ji'a ga'eera. Qorri akkami qorra dhooggaarta? Kun kanuma maal? Mukuma kanaan? Uffataan marta halkan akka ittiin qorrin? Harma fudhata sirriitti? Gaafa talaalliin ga'ee asii fidanii talaallii sii kennanii harma kenni sirriitti marii yoo dhukkubeellee buufata fayyaa geessi gaarii ta'a hin guddata. Homaan ta'u duri namni gaafa manni hin jirre mukuma keessatti horee akkanatti lafa guute qorqoorroon dhiyoo dhufte nagaa taata. Shuraabii bittee itti uwwista achi guddatee hakimii ta'a. Ayyee. Baqa buna kee dafifadhu dhugii akka dandeettetti mucaa keetii waan fudhatte waanuma argatte gaarii ta'a. Uummanni si gargaara. Rabbiillee nagaa fida manatti illee hin galta. Baay'een gaddin. Akkuma kolfite kana jiraadha. Fayyaa ta'a. Irra deebi'ame jedha. Wanni jechuu halchu waa tokko acha ammani gana amma rooba waaroo amma dhabanneerutu waa rooba raggeddaa midhaa irra dhabannu
barri hammaatee jennaan gaaddisaa fi firra dhabanne malee waaroo bokkaa dhooggituu mute. Waarroon bokkaa dhooggine kun kaboone kun ganaa roobu malee hafe. Gaafa inni roobe tokko kamana lama qabu jira. Tokko kamana sadi qabu jira. Tokko takkattii qabu jira. Warri haadha onaa takkattii qabu wayya. Haawwatiin lama mana tokkocha buliin jaallattu isin beektan. Dirqama waa baddaa jechaa lafa bosonaa jechaa fuunee teenna malee silaa takkatti. Nu haa ta'uti akka qabeenya lafaatii fi lama fuuneerra. Nama kana maanti ta'u gabbaa ganaa gaafa ganni gane nuti dirqami ham'an nutti jira dudda duuba finni keenna dhumataa. Ganaa nuutu dhibannaa. Amma dhoqqee looniitiif udaan keessa teennee nyaachuu jirra. Lafa abbaa dhuunfaarra jirra. Tiyya keessa hin qotin jechaa jira mana fincaaniitu. Hanu dhooggatanu. Rakkoo hantuurra jira. Addee bul'iitiifu galatoomaa jennee irra bulaa jira. Takkanaa qabna. Yaada kana dhiyeeffannaa ho'a. Haa ta'u ulfaadha. Hawaasnillee namnillee waan danda'u mara rabbillee hin godha. Hin godha ganna as keessatti urfa kana keessatti namni isin dhiisu hin jiru. Da hakimoota Oromiyaa akkuma beektan naannoo Oromiyaa keessatti hawaasni keenya rakkoo adda addaatiin buqqa'ee iddoo adda addaatti deeggarsi kan isa barbaachisu ta'uu ni beektu. Yeroo darbees gara Wallaggaatti deeggarsa geessineerra. Har'a immoo gara Gujiitti imallee aanaa Girjaa keessatti argitani. Akkuma argitan bosona keessa jira. Gara bosonaatti seenaa jirra. Maaliif bosona keessatti jennu akkuma miseensota keenyaaf yeroo darbee beeksifneef akkuma koreedhaaf beeksifneef hawaasni keenya kan buqqa'e bosona keessatti jiraachaa jiraachuu hawwanni daa'imman qorra keessatti jiraachuu asitti dhalachuu tajaajila yaalaa gahaa argachuu dhabuu isaanii isiniif ibsinee turre. Kanaaf daandii dheeraa deemnee asitti argamneerra. Miseensonni koree bulchiinsaa bulchaan aanaa namoonni hedduun nu waliin asitti karaa dheeraa deemanii dhufanii hawaasa kana nutti argisiisuuf jiru. Waliin deemnee bosona bareedaa kana keessatti hawaasni keenya akka inni itti jiraachaa jiru laallee isin biraan geenya.